dhugaadhaan sitti mala. Fayyisaa Laallisaa fuuli tokko mee tuqaa lamaan sadan tokkoon kaasa. Tokkoffaa hin dubbatinaa ittiin daldaltu. Gumaan isaa ba'uu hafuu wayyaa jedhame iddoo tokkotti jecha isaa barreeffadheen jiran. Gumaan isaa yoo hafee wayya rakkoo hin qabu jedhe. Kana dubbattanii warra isaa boossisuurraa gumaan Haacaaluu ba'uu yoo hafee wayyaa hin haasa'inaa jedhe. Haasa'uu keenyaan warri isaa gaddumoo gumaan ba'uu dadhabuusaa yoo gumaan ba'uu dadhaballee nama ilma isaanii ajjeese utuun beekin hafuutu madaadha. An kan akka inni deebisuun barbaada dhugaa dubbachuudhaaf. Yoo gumaa baafachuu dadhabdellee eenyu akka ajjeesu beekuun waa tokko eenyu ilma kee akka ajjeese. Nummoo kan inni irra deddeebinee haasofnuuf ammas itti fufnee kan haasofnuuf amma namni ajjeese seeratti dhiyaatee firdii argatutti hamma gumaan ba'utti maqaa Haacaaluu lafa kaa'uu hin dandeenyu isa kana habee kan mootummaan biltiginnaa. Kuni dhookatee akka inni hafu kaarpeetii jala gal dhokfamee akka inni hafu dhugaan Haacaaluu ukkaanfamee akka hafu inni ajjeese beekamaadha. Gara inni itti deemaa jiru uummata Oromoo beeka waan ta'eef akka inni gadi hin baane barbaada mootummaan biltiginnaa. Isaa inni jedhee inni uummata haasa'uuf kan. Let me tell you. Sababa qaba Fayyisaa Laallisaa. Garri tokko shaneedha jedhee kan amane jira uummata Oromoo keessaa. Dookumentariin kun immoo akkuma anaafatii fi dammeen eeggadde dubbanne shaneef TPLF akka hin taane yoo xinnaate dookumentariin kun pruuvii godheera. Amma gaa sabni biltiginnaan kaleessa shaneedha jedhee amansiise warri biltiginnaa kana xinnoo ishee kaadiree fi warri adda addaa kun naannoo isaan amansiifatanii qabatan jira. Amma gaa inni shanee jedhu kun gaafa harkaan rukutamu sabni kun eenyutu ajjeesere gaaffii jedhu keessa gale. Fayyisaa Laallisaa kan inni as bahee haasa'uu fi saba kaleessa shaneedha jedhanii gowwoomsanii amma konfiyuuzhinii keessa lixe tasgabbeessuuf. Let me tell you this. Fayyisaa Laallisaa asirra ba'ee waa'ee kanaa kan inni akkas dubbatuuf saba isaan biltiginnaan kaleessa keessumaa baasanii Wallagga shaneetu mucaa keenya nyaate jechaa ba'an. Silaa naannoodhaan walitti naquuf yaalaa tura waldi biltiginnaa. Keessa baafnee haasa'uun keenya. Keessa baafnee haasa'uun keenya gaariidha. Shanee Wallaggaatu mucaa keenya ajjeese. Akka wanta Wallaggi shawaa miidhe. Wallaggi Tuulama akka miidhetti biltiginnaan keessumaa baasanii haasa'aa turan online on Facebook. Amma gaa kaleessa maattu ta'e gaafa dookumentariin kun ba'u namoonni isaan naannoo sanaa gowwoomsan dookumentarii kanaan confused ta'e. Isinoo akkas nuun jettanii kunoo mucaan mana hidhaa jiru anis keessan jiru jedha. Shanee kan jedhu kanas natti maniiru ani hin beeku jedhe mucichi xiloom nyaamee yeroo dubbate. Confusionii keessa galee uummata. Fayyisaan maaliif as ba'ee uummata koo jedhee warra yaadu maal jedhe shawaan marqaa miti maal godhinaa jedhe Facebook irratti yeroo tokko yaadatta Fayyisaan. Gandummaa keessa galeera. Fayyisaan akka warra biltiginnaa. Gandummaa keessa seeneera. Shawaanii marqaa miti fal'aanaan hin nyaatina waa tokko jedhe yaadadhu maal akka jedhe shawaan marqaa. Kaayyoon isaanii inni guddaan shawaaf Arsii walitti buusu, shawaaf Wallagga walitti buusu, shawaaf naannoo Dabraa walitti buusu irratti garmalee hojjeta biltiginnaan. Uummati garuu hin dide. Hamboo jalaan qabu, Ginci jalaan qabu, shawaan jalaan qabu, namni jalaa qabaa jiru hin jiru. Oromoon jalaa qabaa jiru. Nu tokko wanti gargar nu baasudha jalaa qabaa jiru. Fayyisaan kan inni gadi ba'e uummata kanaaf ammas confusionii keessa gashuudha. Tuqaasa tokko inni kun. Dhugaa dubbachuudhaaf Fayyisaan wanti inni dubbate kiiloo baasaaf miti. Dhugaa dubbachuudhaaf. Polotikaa Oromoo keessattis waan baay'ee dabalaaf miti. Garuu sabinni burjaajessuu danda'u jira. Sabinni dhugaa harkaa gatuu danda'u jira. Namni akka isaatii beekamaan siyaasaan beekamaa miti. Fiigichaan beekamaadha. Namni akka isaatii beekamtii guddaa qabu kun fiigichaan beekamtii guddaa qabu naannoo isaa koorse, Oromoo koorse, saba isaa koorse, biyya koorse kuni waan akkasii ba'ee yeroo dubbatu qooda hiriyaasaaf falmu mootummaaf yeroo falmu. Gar tokkoon ajjeesanii fidanii makiinaan achi fidan malee Haacaaluun achitti hin duune jedha. Gar tokkoon immoo mucaa sanatti achitti ajjeesee konfiinsii dabalee Fayyisaan. Yes, it is a question. Isii sana Fayyisaanii I think waan hanga dubbachuu qabu kan guyyaa dheengaddaa dubbatee jira. Haacaaluun achitti hin ajjeefamne jedhe. Bakka biraatti ajjeefamee fidamee achitti darbame. Now the question is Haacaaluun eessatti ajjeefame? Namni Haacaaluu bakka itti ajjeefame beeke Haacaaluun eenyu akka ajjeese illee ni beeka. Haacaaluun yoo bakka biraatti ajjeefame maal gochuu iddoo sanatti oofanii bakka san geessan? Guyyaa Haacaaluun du'eerraa eegalee eenyu ree konkolaataa sana oofee achi geesse? Mootummaan Xaloon yaami nama konkolaataa oofu hin oofnu muuxannoo kana gaafachuun probably osoo dharaan argamee darbii godhamee konkolaataa oofuu dandeettii qabda osoo jedhamee gaafatamee waan tokko. Magaalaa Finfinnee keessa konkolaataa ka oofu iyyuu sirnaan oofuun rakkisaadha. Magaalaa seera tiraafikaa hamaa ta'e jechuudha. Osoo balaa takka ittiin bu'in dhaqanii geessanii iddoo takka geessanii makiinaan wanta akkasii ta'e jechuun kan sanuu mucayyoon keessa jirtu. Mucayyoon keessa jirti konkolaataa kan keessa. Eenyutu oofee konkolaataa kana ayisi fide jedhee Laamroot Kamaal gaafachuu dhiifamee eega kana shakke. Laamrootiin itti dhaqee akkam jirta Laamroot? Ijoollee biyya tokkooti. Intala biyya kooti. Hiriyaa hajjeeti. Eenyu namni konkolaataa kana oofee bakka biraa isin fidee gaafatee beeka? Didii reedaa kunis miidiyaa irratti hangadhaatti. Dhaqee immoo argeeraa miti dhaqee reeffa isaa laale Fayyisaan tokko kan inni hime tokko dhoksaan ni gadi baase fiigee achi ga'ee reeffa Haacaaluu makiinaa keessa lixee ilaalee akka ba'e dubbate. Yeroo sana Laamroot achi jirti yoo jiraatte eenyutu ajjeese dhee gaafateera yoos Fayyisaan nama ajjeese beekaa jechuudha. Kanaafi Fayyisaa Laallisaa gaafiin hedduu Oromoon yoo kaase
gaafii hedduu yoo tarreessine iddoo sana eega jiraatte yeroo sanarraa hanga har'aa akkamitti akka dubbachuu dhabde dhimmi nama kanaa maaltu sitti dhagahamaa yoo jedhame and be silent afaan qabadhaa afaan usaa hin dubbatinaa wanti jedhamu kuni waan dhosuu barbaadantu jira ammas waan akka ukkaamamu Fayyisaan haqni akka sambira dabreetiin Fayyisaanii maal jedhaa ture mucaan kun amma Haacaaluun du'ee bahee deemuudhaaf jedhaa ture yeroo sana I think akka yeroo sana akshinii isaa yoo ilaalte mucaa kana osoo argeeti Boonaa akka inni taase amma ba'ee Finfinnee keessan olii gadi deema jedhee yaada ammanne dhugamatti warruma kaleessaa Haacaaluu ajjeesitu mucicha ajjeesa kaa beeka akka isaan dandeettii qaban eenyu akka ta'anis beeka. Clearly kana qofaa miti dhugamatti ani amma yeroo inni waan san jedhu yeroo ilaalu dhaloonni haamee osoo gadhiifame namni adda durummaadhaan mucaa kana miidhuu Fayyisaa Leellisaa jedhee fudhadhe. To be honest with you. Ofiisaatiin jedhe kaamaal. Clearly dhaadannoo isaa san garsiisa. Garuu Haacaaluudhaaf yaadee osoo hin taane waan dhosuu barbaadetu jira fakkaata. To be honest. Waan dhosuu barbaadetu jira. Malee nama nagayaa tokko ani nagahaa ani qulqulluudha nama jedhu tokko yoo nagaa qabaate wanti inni kaasu waan shuguxiiti. Wanti shuguxii sun eeda akkas taate qaabatamaan silaa kan ta'uu qabu nama kana clearly wanti godhamuu qabu namichi kun ofii kiyyaa dhaqee himee jedha. Ofii kiyyaa Haacaaluudha jedhanii inni waan akkana lafa arge jedhee ofii kiyyaa iyyuu kennee kan jedhu jedha. Dubbichi kun dhugamatti Fayyisaan namni interview godhu yoo dhugamatti interview ka ta'uu barbaadu interview gochuu ni dandeenya Fayyisaa. Dhugaa dubbachuuf. Takka takkaan ka'umsarraa hanga dhumaatitti interview gochuu dandeenya. If he is ready. Dhugaa interview keenya duraa yuusitti miti yeroon geesse. Fayyisaan poolisiidhaan iyyuu gaafatamuutu irra jira. Qaalii isaa kennuutu irra jira. Mana murtiitti iyyuu dhiyaatee sagalee isaa kennuutu irra jira. Maaliif Fayyisaanii crime area irra ture dhaqee reeffa sana makiinaa seenee argeera. Fayyisaanii ragabaatu tokko ta'uutu irra jira waan beeku dubbii isaa iyyuu poolisiitti dubbii isaa iyyuu mana murtiitti kennuutu irra ture Fayyisaan. Hamma irraatti garuu Fayyisaan hin goone kan. Maaliif poolisiitti qaalii laanne Fayyisaan? Maaliif koortiitti qaalii laanne Fayyisaan? Fayyisaanii ofirraa dubbii achi qabe. Ofirraa yoo dubbii achi qabu dhugaa dubbachuuf yoo taate yeroo tokko tokko barbeettaa dhugaanii afaanis qabanii funyaaniin dubbattii jedhama. What comes to my mind sammuu kee keessatti kan dhufe erga osoo reeffi Haacaaluu iddoo sanaan ka'in bakka sana dhaqe. Erga dhiigni tokkollee iddoo sana hin turre jedhe. Dhugamatti namni iddoo sana mucayyoon jirtus Laamroot ta'uu erga beeke. Dhimma Laamroot Kamaal interview kana irratti maaf hin dubbatin? Jecha tokko hin dhoofne. Maqaa ishee hin dhoofne. Jecha takka hin dubbanne maqaa isaa hin dhoofne wanti inni jedhe maali namni dhiiga hin qabu. Yoo namni dhiiga kan qabu taate dhugaadhaa Haacaaluun achi du'e jenna. Yoo kan namni dhiiga qabu eegana hanga tiishartiin isaa achi hin jirre dubbataa ture. So namni waan kana arge akkamitti galee callisee akkamitti callisteetu ukkaamamtee dhiigni bakka Haacaaluun du'e kana booda ani maatii Haacaaluu hin gaddisiisu. Maatii Haacaaluu hin boonchisiisu. Namni biraa abbammaan fedhe lafaa fuudhamee shira mootummaan kun beekuun yakka mootummaan kun beekuun abbama barbaade mootummaan kun yakka kana fe'ee bakka eebaluut ajjeesee dubbii kana dhoysaa yoo jedhame akkasuma bira dabarraa.